waan bareedduu fi waan isin nagaafataa turtan yeroo hedduu waan kana bakka buufatan wallaaltanii irra guddeessi keessa namni harka dhibba keessa harka lama sadi fayyadamaara waan kana yaani waan kana jedhee isinii muutti ifa isiniin ta'u kanaafuu viidiyoo irratti isin agarsiisa cufti keessa nu kottaan afaan bu'aa achitti ilaalaati waan isaa yoo isinii ta'u ija salaamu alaikum yoo isinii ta'e immoo baradha barumsi keenya akka feetani salaamu alaikum. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Boleewwan kiyya wannan har'a isin agarsiisuu jedhee wanni bareeddu kana fakkeenyaaf fuula jawaala keenyaati. Fuula jawaala keenyaati kun jechuudha. Mee jijjiiree isin agarsiisa. Mee akkanatti jijjiiree isin agarsiisa. Anuma ilaalaa mee TikTok keessan gala. Anamma TikTok keessa galeetan asii wantichi beektuuni. Fakkeenyaaf TikTok keessan gala. Bakka sarchii kanatti aan gana akkasin godhattanu isin agarsiisa. Mee jijjiiradhee isin agarsiisa malee bakka sarchii kanadhaa. Kun sila barreeffadheen jira maqaa jiraan. Fakkeenyaaf maaltan jijjiiraa kiyya tokko duraanii turte bareedduu tokko mee isin agarsiisa. Namoonni hedduu agartanii turtanii. Dhiifama. Kun ariinuu wanna miidhagduudha jechuudha. Kun ariinuu godhee isin agarsiisetan irra deebi'ee godhadha. Fakkeenyaaf wanti kun tu bakka biraatii maallaqaan bitamti jechuudha. So aappii bakka biraa godhachuuti maallaqaan bitamti. Amma kiyya isaan godhadhee amma fakkeenyaaf godhadheen jiraan. Asii deebi'ee isin agarsiisame. Kunoo jijjiiradheen jira jechuudha. Kunoo jijjiiradheen jira akkuma agartanu. Amma irra deebi'ee isin agarsiisa. TikTok keessan seenaa. Amma yoo fita re'ee kanarra kaa'atan yoo fita kanarra kaa'atan yoo fitan immoo keessaa baatanii akkasitti maxxarattan jechuudha. Amma mee karaa kanarraan kaa'adha. Maaliif nama tokko dhufan ta'u amma kun aspaaltii naa ta'eera jechuudha. Aappii koo jala jechuudha. Aappii koo jala fakkeenyaaf bakka fedhe seenuu nan danda'ama aappii koo jala. Ifasiniif ta'a miti. Amma warreen akkana barsiisaa jiru kun warra bilbila wallaalee miti. Amma warra bilbila wallaalee ansuutuma hin agarsiisa akka inni galuufitti. Tokko jiran kan akkuma kanaa wayii kun akkasii kan waa takka hin beekne. Kan immoo banachuu hin beekne horii tokko jiran beektanii kan akkasumaan siqee qanu warra akkasii hamilee cabsuufani sirriitti agarsiise. Akkasitti hamileen jalaa caba. Kanaafuu kanatti kuni karaa hedduun fayyadamtani. Warra TikTok qabdanu karma gabaabduun isin agarsiisame. Warri TikTok qabdanu aappii itti barreeffatanii cinqamuun ta'in TikTok keessa seentani. Fakkeenyaaf TikTok keessa akkuma kanatti hogga dhuftanii bakka profaayilii keessanii xuxxan bakka profaayilii keessa namni wallaalan jiru asumaan fooloo gootaniiti quba qabaadhaa. Ammas immoo asitti wanti isin yaadachiisu bakka YouTube kana argattanii miti YouTube kana gadhuqaati YouTube lamatti isin keessa lamaanuu subscribe godhadhaati achumaan keessa seenaa achi barumsa hedduutu jira gaafileen keessan hedduu jira mee waan isin agarsiisa asumaanuu waan dagadhee asumaanuu isin yaadachiisa kanuma keessa bagani isin yaadachiise waggaa dhuftanii warroonni tokko rakkataa jirtan jiru bakka viidiyoo jedhu kana xuxxaniiti jechuudha. Viidiyoon hedduun isinii dhufa yoo immoo haa dhiiftan bakka playlist jettu kana cinaa kana xuxxaniiti akkeessaa waan hedduu barachuu dandeessan waan hedduu akkeessaa barattanii yookaan immoo bakka viidiyoo kana xuxxanii jechuudha. Ifa isinii ta'ee gaafileen keessan hedduu akkeessa jira yaabboleewwan kiyyaa kunoo gaafileen keessan hedduu akkeessa jira. Kanaafuu namoonni hedduu wayina gaafataa turtanii mee dhiifama. Asirratti wanni isinii galuu qabu kunoo gizeeftan isii diimaa kana gizee xuxxanii akkana eeggattanii isii kana xuxxanii olirra kaa'attani. Isa olis isa gadi akkan subscribe godhadhaa. Yoo inni kun dhaabate isii gadi irratti isin barsiisa. Ifa isinii ta'a miti mee bakka ammaatti deebina gaa. Warroota rakkatan tokko jiruufani. Fakkeenyaaf gizee dhufnee gaara siitingii fakkeenyaaf sarara saadaan kana xuxxani. Warra TikTok qabuufi kun amma kana booda siitingii inda privacy xuxxani. Sana booda gizee dhuftanii waa biraa keessantanii of duraa balleessitanaan amma suulaa miti. akkas ta'e tani iyyaan olina barnoonni hedduu nama fayyada
iyyaa ooluun faayidaan qabu. Gizee dhuftanii bakka an diimaa itti isinii qabe kana ilaa kanatti dhuftan ilaa kanatti dhuftan kun ol isinii fifa ta'a miti gadi isin dabarfattan akkasumatti dhuftanii. Kunoo bakkaan xiyya isinii itti qabe diimaa itti isinii mare kana jaamaanuu ni beekaa waggaa tokkoof gad cuqaastanii. Waggaa akkanatti cuqaastanii isinii akkanatti hin fidu anaaf fide malee. Isin asumarraa waggaa cuqaaftanii asirra waggaa cuqaaftanii fakkeenyaaf kana keessa kunoo ni jira fakkeenyaaf amma kana keessa fakkeenyaaf tokkumatti tuxxan amma fakkeenyaaf tokkuma kana gaxxunname mee amma kanatti gaxxuxxanii as isin fida peejii intinaa jala waggaa isin fide bakka sheerii kana tuxxanii sana booda akkana kiftanii kunoo mallattoo bakka xiyyatti isinii qabe kana mallattootti kana tuxxanii mallattoo isii urjii qabdu sana waggaa akkanatti tuxxanii eessa isin geessa isin pilaastora jala isin geessa ifa isiniif ta'a isin pilaastora jala isin geessetiyye aappii kanatti isin fida kunoo aappii kanatti isin fida dhiifamame fakkeenyaa fi aappii kanatti isin fida aappii kana cufaa miti kunoo tiktook kanatti isin fida tiktookii miti kun tiktook ofiif mallattoo tiktook ta'e malee kan fuula sana nu bareechu kanaadha jechuudha fakkeenyaa fi isin gizeen akkanatti isinii fide anamma irraa hin deebi'u kana jechuudha tiktookii malee tiktookii miti kanaafuu achi dhaxxanii qabattanii dhuftanii yookiin immoo yuutuub kiyya jalaa buufattanii dibkirishin jechuun mee amma isin agarsiisaa waan isiniif hin galle tokko jira amma fakkeenyaaf warri dibkirishin beenne amma fakkeenyaaf dibkirishinii jalaa buufadha aappii sanaan dibkirishinii jala isinii ka'a dibkirishin jechuun akkanatti dhuftanii waggaa akkanatti dhuftanii barreeffama an barreesse kana gammachuu iddoo feete teessee suuraa yoo kaate yoo siin jedhu kana kunoo xiyya yookiin isii kana xuxxanii yoo immoo sana dhiiftanii kunoo barreeffamuma san an barreesse bakka onnee kaa'e barreeffama kana akkana rukuttanii san booda akkas gadi garagala gizee akkana gadi garagale kunoo bakka moor jettu kan argattanii miti bakka waa itti isin qabaan jira bakka moorii kana gaxxuxxan fakkeenyaaf akkanatti gaxxuxxanii kunoo moorii jechuu kiyyaa argattanii gizee moorii tuqee kunoo akkanatti isinii fida jechuudha. Aappii buufachuuf jedha aappii gararree kana isinii ka'a yoo immoo isa dhiiftan karaa warri gaafii qabdan karaa feesbuukaatiin naqunnamuu dandeessanii feesbuuk adda baaseeti feesbuuk fireendiin kuni feesbuuk aadiin kuni kunoo feesbuuk aadiin kuni miseenjeraan naa dabaluu dandeessanii feesbuuk peejii immoo sagalee naa qabuu dandeessanii karaalee feetaniin jedhee xayyib yoo kana cufaa immoo dhiiftan immoo telegiraama kee jira kunoo liinkii telegiraamaa tartiibaan isinii kaa'een jira liinkii telegiraamaatiin aappii kana telegiraama jira isa argachuu ni dandeessanii ifa isiniif ta'a yoo pilaastora intanaa jala galtanii buufachuu dhiiftan jechuudha yoo yuutub tiktook jala galuu dhiiftan yoo tiktook jala galuu dhiisuu ni dandeessanii aappii kana dhuftanii asii buufattanii godhachuu ni dandeessanii ifa isiniif ta'a miti aappii kana fakkeenyaaf waggaa akkanatti buufattanii akkanatti isinii bu'e oppiin godhattanii seentanii. Aappiin kun asis hin fidaa. Baay'ee aappii kana gizee buufattanii fakkeenyaaf an aappii buufadheetan jira haa jennu mee dhiifama kanarraan jijjiiree ka'a. Fakkeenyaaf isin agarsiisuma hin banne yoo isiniin gale deebi'aa gaafadhaa wanna kana malee fakkeenyaaf gizee akkanatti dhuftanii amma aappichi eessatti gadi isinii bu'aa aappiin kunooti. Aappiin akkuma isin argaa jirtan kunoo bakka waa itti isinii qabe jechuudha kana. Mallattoo inni ofirraa qabu tiktookiin ala ta'uudhaaf kunoo mallattoo viidiyoo cinaadhaa qabanni. Yoo barreeffamni isaa viidiyoo ta'es tiktook qulqulluu miti amma fakkeenyaaf tiktookii sii kaanii kunoo waa biraan qabdu argattanii tiktookii inni kun immoo kunoo mallattoo viidiyoo ofirraa qaba jechuudha. Mallattoo viidiyoo akka kan fuulaa ta'e irratti mul'isa jechuudha. Ifa isiniif ta'a miti. Xayyib aappii buufattana jennu aappii kiyya amma nan dhoska ana asirra fakkeenyaaf aappiin kun xiqqoo dhamtee jawaala keenya miidhuun jiru jawaala asirra hin kaa'u aappii kana fakkeenyaaf ani dhiifama aappii kana fakkeenyaaf asirra nan dhoska maaliif fuularraa hin taa'in bakka aappiin kun dhoskeetuma hin ana taa'u mee kanuma keessayyuu warri kana hin beekne hin bartanii aappii fuularraa dhoskachuu nama jalaa dhoskachuu barbaaddan. An beekaatanii viidiyoon isinitti dheeratus waa baruun keessan gaariidha. Viidiyoo daqiiqaa kun itti barumsa dhabuu hin ta'u dan. Amma aappiin kiyya fuularratti hin argamu kalaas. Aappiin kiyya hin jiru jechuudha. Dhokateera bakka amma. Aappii sanarraa namni fedhu ammaan. Kanaafuu isa amman tiktook keessa galee isin agarsiisa sana yoo dhaxxanii achiin buufachuu dhiiftanii asiin immoo karaan xiqqoon amma fakkeenyaaf aappii sana buufattana jennu.
diskiripshinii koo jala yookiin yuutuubii telegiraama kiyya jalaa buufattana jennu waggaa buufattanii tiktook keessa seentanii karaa isin isa miidhagaa argattanu isinii agarsiisuu barbaadetanii fakkeenyaaf peejii jaraa kana argachuudhaaf jechuun tiktook jaraa kana argachuudhaaf asirra dhuftaniitiyye dhiifama tiktook jaraa kana argachuudhaaf fakkeenyaaf bakki sila isin agarsiisee fi akka isinii galu jedheetanii piraayivesii seetingii mee waan akka jiru isin agarsiisa mee dhiifama mee wanni akka keessa jiru kuni peejii jaraarra jechuudha gadi buufadheera ammaan peejii jaraarra jechuudha garuu wanni akka keessa jirtu kun immoo hagas hin bareeddu haga sanaa hin bareeddu kun ni jirti garuu hin bareeddu kana yoo godhachuu feetanis karuma ammaatiin godhatan karuma ammaan dhufee ni beektanii miti asiin godhatan danuu jira kana keessaa yoo godhachuu feetan kana keessaa jechuudha fakkeenyaaf amma makiinattiin irra kaadhe kun inni bareeddi kunoo bakkeen kunis ni bareeda jechuudha bakkeen kun ni bareeda kun ni bareeda nama miliyoona 5 laayikii godhee fi kana yoo kaa'achuu feetanis ni kaa'attu viidiyoo ofirratti waraabu waan feetan waan hedduu godhachuu ni dandeessu kana keessaa garuu ani immoo kan nama raree akka kiyyaa kanatti godhachuudhaaf fakkeenyaaf bifa kanaa godhachuudhaaf maaltu isin barbaada eessatti akka argattanu isin agarsiisa fakkeenyaaf bakka sarchii kana dhuftaniitiyyee mallattoo Gmailii keessanii mallattoo Gmail fakkeenyaaf amma asirra naqa maqaa jiraan hin qaba miti nan naqame asirra nan haqa asirra akka isiniif ifa ta'u jedheetanii obboleewwan kiyya asirraa haqeera amma keessaan baha keessaa baheetan tiktookittan seena amma wagga tiktookitti seentanii bakka sarchii kana xuxxaniitiyye asirratti mallattoo Gmailii kana xuxxanii mallattoo Gmail kana agartan miti mallattoo Gmail wagga xuxxanii kaatanii dhiifama mallattoo Gmail wagga xuxxanii kaatanii mallattoo Gmail xuxxanii kan jiraa Gmailiin jalqabame waan ta'e kanaafuu qubeettaa rukuttanii qubeettaa raa a vaa fakkeenyaaf gisee isin kanuma xuxxanii vaa yoo isinii dide dabaltan isin bas kanumaan isinii dhufa gisee isin akkanatti isin kana qofa rukuttanii mallattoo Gmail sana dagattanu mee irra deebi'een isin agarsiisa akkan ifa isinii ta'uufani obboleewwan kiyya waan hin barsiise tokko akkasiin dabartanii barsiiftan hin fedhaan ganaa isinii galuu diduurre jechuudha mallattoo Gmail kana xuxxanii sana booda asirratti dhuftanii qubeettaa xiqqoo rukuttanii sana booda qubee raa qubee a qubee va yookiin v yoo isinii fiduudhe itti dabaltanii yookiin immoo l yookiin laa itti dabaltanii bas kanumaan dhufa hin turu jechuudha gizeen akkanatti isinii dhufe profaayiliin jaraa kuno bakka diimaa isinii mare kana profaayiliin jaraa jarri waan deemanii kaameraan qarratanii fidu jechuudha profaayiliin jaraa kunooti ifa isinii ta'e kanaafuu profaayilii jaraa akkana gaxxuxxanii akkanatti isinii fide jechuudha profaayilii jaraa gaxxuxxanii ammas profaayiluma jaraa gaxxuxxanii sana booda sila yoo akkanatti jiraate fakkeenyaaf sila akkanatti jira miti sila akkanatti jira miti foolloo godhattanii kana keessa deemtanii barbaadda addatanii bakka waan feetan kana keessa mimmiidhagaan kana jarri kun guyyaa guyyaadhaan guyyaa lama sadi caalaa hin turan gizee gadhiisanu ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya kunoo kan kiyya faa kunooti yoo feetan isii kanarra kaa'attanii amma fakkeenyaaf kana keessaa kan feetan irra kaa'attanii isin fakkeenyaaf aspaaltii kanarra kaa'achuu ni dandeessan hin bareeda jechuudha fuula jabaala keenyarraa akkas gootanii akkanatti gizee gar rukuttanii laayikni xuxxanii yoo laayik xuxxanii yeroo hundaayyuu wanti sun isin bira dhufa jechuudha aslan yuutuubii haa ta'uu feesbuukaa haa ta'uu yoo laayikii xuxxanii yuutuubiin faa wanni sun irra deddeebi'aa isin bira dhufa jechuudha yeroo wanni namni abbaan sun gadhiisu kanaafuu kiyyas ta'e kan nama biraa laayikii xuquun gaariidha sanaafuu gizee dhuftan bakka sheerii rukuttanii sila aappii buufataniitu bakka sheerii rukuttanii akkana abbuttaniituma wanna ani irratti godhadhe kana argattanii mallattooma viidiyoo kana wagga tokkoof akkana qacuqaastanii keessan garuu amma dhibbaatti lakkaa kiyya garuu waan bu'ee jiruuf amma dhibbaatti lakkaa kana buufadheen jira waan ta'eenan sana booda qayyii kanatti rukuttanii salaamu alaykum ta'e moontaane amma kayo ta'ee jira jechuudha kiyya ta'ee jira jechuudha ifa isiniif ta'a miti ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa tiktook keessa galtaniiti yoo ammoo kan ammoo qulfii irra keessa qulfii irra godhannaa feetanii irra keessa qulfii gizee qollofamu jechuudha amma jabaala kiyya yoon qollofee viidiyoo sadda dhaabbata fakkeenyaaf viidiyoo kana kana gadi qabdaniitiyye daawulood godhattanii an amma daawulood godhadheen qaba siin agarsiisame achi keesseene fakkeenyaaf kun gaalaarii kiyya keessaa amma gaalaarii kiyya keessaa beekamuuf duuba deebi'uu dhiise fakkeenyaaf
kun peejii jaraati laa yoo feetan akkanatti screenshot godhattanii ilaaltanii kuna akka argattanii akkasitti buufadheen jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma keessaa baheen san agarsiisa. Yoo qulfii irra keessaatti dabalachuudha jettanii achiin hin galu qulfii irra keessaa jala kana malee qulfii irra keessa jawaali keessan qollofamee taa'amu irra keessa isiniif hin galu bakka maatiin. Garuu isa godhachuudhaaf immoo akkana gadi qabdani jawaala keessan. Sana booda kunoo mallattoo suuraa kana agartanii mallattoo an xiyya itti isinii qabe kana waggaa tokkoof akka gaccu qaaftanii mee anan filadheen dhufa. Hayyamee walumaan halaallu akkas jawaala keessan harkaan cimsanii gadi qabdan cimsitanii. Namni jijjiirachuu wallaalan jiru iskiriinii. Kana booda bakka itti iskiriinii jijjiiratan namni kamuyyuu ni beeka. Itti akkaan xuxxanii asirratti lama isinii fide jira. Fakkeenyaaf kiyya amma kunoo sa'aatii 2:47 jechuudha. Irratti hidhamee jira jechuudha. Gubbaa irratti bakka qulfii gubbaa irratti. Gizee qollofe jawaalee kiyya sa'aatiin irra keessaa kana mul'ata. Namni fedhayyuu arguu danda'a. Inni kun immoo inni gara kaanii immoo dhiifama. Inni gara kaanii immoo jalee bakka mana isin agarsiisaa oole. Isa qulfii kanarra yoo godhachuu feetan fakkeenyaaf bakka gaalaarii jettu kana hin filattanii mee filadheen dhufaan achi keessa waan dhokuu hin feeneefarra. Raayitii irratti gootanii bakka dan jedhu gubbaatti isinii fidaa. An achi keessatti har'a waan dhoskunaaf hin mijanneefan isin galchuu dhiifama naaf oolcha. Sana booda dan gizee isinitti gootan qaxxataa isin fida. Kun amma fuula iskiriina keenya gubbaati jechuudha. Fakkeenyaaf kana bakka gubbaa kanatti godhattanii fakkeenyaaf jijjiiramee jira akkuma isin agartan. Kanaafuu asirratti gaalaarii fidattanii namoonni hin beeknes asumaan bartanii jechuudha. Akka isin irraa hubattanu abdiin qaba. Yoo isiniif hin galle gaafadhaa. Nagaan naaf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.